Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna an ejersa abdiiti. Milishaan gandaa dhukaasa uummata nagaa irratti banee lubbuu namaa galaafachuun dhagahame. Akka odeessa maddeen irraa arganneetti hagayya 20,2026 kibba Oromiyaa godina Arsii Lixaa Ona Gadab Asaasaa ganda Xijjoo Qeerransaatti gaafa kamisaa ganama sa'aatii 2tti ga'eessa Shirtulee jedhamu isa motoraan gara magaalaa Qoree deemaa jiru milishaan gandaa sababa tokkoon ala rasaasa itti dhukaasee lubbuu isaa galaafachuun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa Ona Gola Odaatti dargaggoo waraana geessuuf jennaan harkaa waan fiigeef milishaan rasaasa itti dhukaasuun lubbuu isaa galaafatee jiraachuun beekame. Arandaa Tuulaa Minoo jedhamutti dargaggoon Jamaal Khaliifaa jedhamu dheengadda galgala hagayya 25,2026 raayyaa ittisa biyyaa deemta jedhanii milishoonni qabuuf yoo jedhan sababa dargaggoon kun harkaa ba'uuf fiigeef milishoonni dhukaasa itti bananii ajjeesan jechuun dhagahameeti jira. Rasaasa milishaan Ahmad Sheek Aliyyi jedhamu dhukaaseen lubbuun dargaggoo kanaa battalumatti akka baate jiraattonni maddeen keenyatti himanii jiru. Milishaan kun duraanis uummata dararaa akka ture jiraattonni itti dabaluun maddeen keenyaaf ifoomsanii jiru. Biyyoonni lixaa tattaaffii marii EU'n kaaba Itoophiyaatti taasisuu akka tumsan ibsan. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa 22 akkasumas imbaasiiwwan UK, Norweey fi Kanaadaa jaarsummaa mootummaa federaala Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF gidduutti gamtaan Afrikaa taasisaa jiru akka deeggaran ibsaniiti jiru. Biyyoonni kunneen naannoo Tigraay kan gogiinsa hamaadhaan miidhametti lolli ka'uun uummata kaaba Itoophiyaatiif hamaa akka ta'u akeekkachiisanii jiru. Dippiloomaatonni biyyoota kunneenii Itoophiyaatti argaman kana kan jedhan roobii darbe ibsa waloo baasanii jiru. Biyyoota Awurooppaa ibsa kanarratti hirmaatan keessaa Faransaay, Xaaliyaanii, Jarmanii, Beeljiyeemii fi Ispeen keessatti argamus beekamee jira. Biyyoonni kunneen haala kaaba Itoophiyaa yaaddoo guddaadhaan hordofaa akka jiran ibsaniiti jiru. Biyyoonni kunneen ibsa kana kan baasan yeroo tibbana haleellaa diroonii naannoo Tigraay keessatti raawwatamaa jiraachuu naannichaa to'atee kan jiru TPLF ibsaati jira. Haleellaa diroonii 2 torbee darbe keessa naannichatti raawwatameen namoonni 13 miidhaan irra ga'uunis ibsameeti jira. Akka aangawoonni naannichaa jedhanitti haleellaa diroonii wiixata darbe bakka Niidiraa jedhamutti raawwatameen namni tokko yoo ajjeefamu nama tokko irraa ammoo miidhaan qaamaa ga'ee jiraachuunis beekamee jira. Balaa lolaa Himiyaaliyaa, Neepaalii fi Chaayinaa keessatti mudateen namoonni 1,500 ta'an dhabamuun beekame. Balaa lolaa Neepaalii fi Chaayinaatti mudateen namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'aniiru, kumaatamni dhabamaniirus jedhame. Lagni Himaaliyaa laggee keessaa dambali'uun balaa mudate kana hordofee hojiin lubbuu baraaruu bal'inaan hojjetamaa jiras jedhame. Balaan kun Neepaalii fi Tiibeet keessatti sigigaa lafaa uumeera. Laaqin yookiin dhoqqeen mudates uummata balaaf saaxilee jiraachuun barame. Balaa kanaan hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 165 du'uu dhaabbanni to'annoo fi ittisa sodaa balaa biyyaalessaa Neepaal ibseeti jira. Turistoota 800 dabalatee namoonni 1,500 ta'an dhabamuu Reuters gabaasee jira. Humni waraana Neepaal loltoota 2,000 hojii lubbuu baraaruuf bobbaaseera. Balaa lolaa Neepaalii fi Chaayinaa keessatti mudateen hanga namoonni 1,500 ta'an dhabamuu fi kanneen keessaa 800 kan ta'an lammiilee alaa ta'uu aanga'oonni ibsaniiti jiru. Balaan kun lolaa hamaa mudatee lagi Himaaliyaa guutee dambali'uun kan mudate yoo ta'u magaalonnii fi gaarreen laaqidhaan liqimfamaniirus jedhame. Kanaadaan meeshaa Ameerikaa irratti taarifa hanga 50% kaa'uuf murteessite. Kanaadaan daldala Ameerikaa waliin qabdu keessatti tarkaanfii deebii fudhachuuf meeshaalee Ameerikaa irraa galan gara 700 ta'an irratti taarifa jechuun gibira dabalataa meeshaa biyya alaa irraa galan irratti kaffaluu hanga 50% ga'u kaa'uuf murteessite. Taarifoonni haaraan kun fulbaana 8,2026 irraa eegalee hojii irra ooluuf karoorfamaniiru. Meeshaaleen tarkaanfii kana jalatti galan gatiin isaanii walii galaan doolaara biliyoona hedduu ta'uu jedhamees tilmaamamee jira. Tarkaanfiin Kanaadaa kun Ameerikaan meeshaalee Kanaadaa irraa galan irratti taarifa taa'uun yookiin dabaluuf tarkaanfiiwwan fudhatteef deebii ta'uun dhufe.
Kanaadaan tarkaanfiiwwan daldala Ameerikaa irraa dhufan dhaabbilee hojjettootaa fi dinagdee biyya ishee irratti dhiibbaa akka hin geessisneef tarkaanfiiwwan ofii ishee fudhachuu barbaaddes jirti jedhame. Kan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.